Oromoo attam jirtu nagaadha. Nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Bilbila tokko dhaga'aa jirra barreeffama Facebook irratti namni Biraane Masqal Facebook lama ilaaleen jira. Wanta adda nuun baanetu jira. Kana ilaalchisee please warri Finfinnee jirtan bilbila hiriyoota koo Finfinnee jiraatan nama sadiitti bilbilee sadanuu kaasuu didanii. Dhimma Hacaaluu Hundeessaa ilaalchisee Dr. Hundaasaa Sheetee Hundee fuula Facebook irratti Abiy Mardar Hacaaluu Hundeessaa jedhee Abiy Ahmed Hacaaluu Hundeessaa ajjeesee kan jedhu jira. Kan biraa immoo Biraane Masqal Abbabee Dr. Biraane Masqal Abbabee sanyii Facebook irratti Hacaaluu Hundeessaan ገደሉት ዘረኞች ቆርጠዋል ኦሮሞ ነፃነትን ወይም ሞትን መምረጥ አለበት kan jedhu fuula Facebook irraan ilaalaa jira. Wanta kana qulqulleeffachuudhaaf gara Finfinneetti bilbileera hin dandeenye nama sadiitti bilbilee kanaaf tarii viidiyoo kana kan argitan yoo jiraattan Finfinnee kan jirtanii waan kana qubanuu qabaachisa. Hacaaluu Hundeessaa inni kaan rukutameetu hospitaala gareera waan jedhamu jira. Inni kaan hin ajjeefame jedhameera. Keessumattuu gara biyya alaa kanatti kan jedhamaa jiru Hacaaluu Hundeessaa ajjeesaniiru kan jedhudha kan baay'inaan dubbatamaa jiru. Please ijoolleen biyya keessa jirtan yeroo ammaa kana Wi-Fi qabdu yoo ta'e sagalee koo kana dhagaa kan jirtan yoo jiraattan dhimma Hacaaluu Hundeessaa holola nafxanyoonni gadhiisanidha moo namootatu Facebook irra kijibaan gadhiisa moo dhugaadhumatti Hacaaluutu tuqame moo kana ilaalchisee waan qulqulluu ta'e utuunuuf ergitanii kan jedhuun yaada qabaa. Daftanii miidiyaadhaaf utuunuu ergitanii Oromoo kun dhugaadha taanaan wanti kun dhugaadha taanaan sababa inni miidiyaatti baay'ee dubbatee fidhaa nafxanyoonni yookiin habashoonni yookiin warri bilxiginnaa qalatan taanaan mucaa kana Oromoon isa dhumaatiif yookiin wal faana jiraachuu qaba yookiin wal faana daguugamee dirree Oromiyaa keessa daguugamee dhumuudha qaba. Kanadha kanan jechuu barbaadan. Artistii Galaaniin Daadhii Galaan yeroo darbe waggaa darbe keessa qalatanii namni tokko waa tokko hin jenne waa'ee wacabbarree dhuma itti dhiifne. Amma inni ammaa kun dhugaadha taanaan gurbaa kana akka hoolaa araaraatti gadi baasanii nafxanyoonni qalatan taanaan Oromoon kana booda wal faana qalamee dhumuu danda'utu irra jiraata qe'ee abbaasaa irratti. Nuti artistoota keenya kan qeeqnuuf kan ifannuuf qajeelfannee dirree toora bilisummaarra oofnee ittiin biyya keenya qabaannee du'a ajjeechaa guyya guyyaadhaan lakkoofnu kana nurraa hadhaabatudha malee artistoota keenya jibbinee miti kan qeeqnu. Amma garuu kan dhaga'aa jirru kanadha. Maybe Itoophiyaarraa silkii argachaa jira yoo dhugaadha ta'ee. Hello. Mee yoo Finfinneerraa naa bilbilaa jirta yoo ta'e waa'ee dhimma Hacaaluu Hundeessaa quba qabdaa? Eeyyeen isa bara kooti kan inni itti amma du'ee namoonni bu'aa jiran. Du'eera du'uunsaa beekamaadha. Eenyudha maqaan kee? Safara keetii eenyudha maqaan kee? Daraa kee? Yoo maqaa kootii ibsu baadillee natti tola. Safara inni jiru naannoo Jammoo muuziqaa kan jedhamudha. Tole. Bakka inni itti amma kilinika inni jiru Labuu Star kan jedhamudha. Tole mee sirratti dhaabuu danda'a bilbilli achi bilbilamu deebi'ee si bilbiluu silkiiruma kanaan achumarra toorarra naa turtaa? Tole na eegi. Tole. Daawwattoota keenya akkuma amma argaa jirtan bilbila kana irra deddeebi'ee yaalaan ture. Bilbila ijoollee hiriyoota koo hunda yaalaa tureera. Inni kun immoo nan beeka jechaa jira. Mee tooruma irratti na eegaa dhimma kanaa nan bilbilaa utuma isin toorarra jirtanii. Hello, anumatu deebi'ee si bilbile. Mee adaraa kee waan kana qulqulleessi uummanni biyya alaa si gurra qabee dhaggeeffataa jira. Kanaaf dhimma Hacaaluu Hundee artista Hacaaluu Hundeessaa ilaalchisee maaltu ta'e waan beekturraa yoo ollaa isaati taate? Boo'icha dhageessan ta'e manaati. Tole. Bootti namoonni bakkee margi namarratti baay'ee bu'aa jiruuti gaafa itti garee goree gaafa Hacaaluutu
hojjettu achi keessaa tokko kanan qaamaan beeku gaafa dhiya bilbileen isheenillee booltaa miinatti akka ajjeesanii. Tole. Dhiyeera kannaan jetti gaashin ajjeesanii yoo dhiyeera gosoota gochaa kannatti. Kan ajjeese eenyudha waan quba qabdu beektaa waan dhageesses yoo jiraate hospitaala kamitti geessanii maaliin rukutame? Kan rukutame akka qawweedhaan rukutamedha kan isaanii odee natti mahanii garuu namoonni tafaanii jiran achiitii bu'aa jiranii gaafa yaaleera baay'ee miira keessa galanii waan jiraniif naasofsiisuu hin dandeenye. Tole. Baay'ee miira keessa galanii haasaa jiru xiqqoo poolisoonni baay'atanii waan jiraniif namoota faana haasa'uun naan mijannee. Tole. Garuu boo'ichaa fi wantoota achi jiru yoo hin danda'eef viidiyoodhaan si ergina jaala. Amma boo'ichi kan jalqabameef raawwatee du'uunsaa beekameera. Amma oduu lamatu ture tokko rukutamee hospitaala gale kan jedhutu jira biyya alaa kanaa. Kaan immoo ajjeesaniiru kan jedhanii maxxansan jiru. Kanarratti egaa ati mirkanaa'eera du'eera boo'icha jalqabeera uummanni kan jedhudha kanatti dubbataa jirtu. Eeyyeen akkuma namni siin jedhee hojjettachi keessaa gaafadheen jira. Akka ta'ettidha kan natti hin ta'e namoonni immoo jedhanidha. Kan boo'icharra jiran. Haadha koo jajjabaa dhugaa irra deebi'eetan sii bilbilaa silkiidhuma kanaan waan jiru yeroo itti siqxus haalota jiru wantoota jiru deddeebi'eetan sii bilbila miidiyaa irratti ammaaf egaa jajjabaadhu Waaqayyo Oromoo jajjabeessu egaa garbummaatu kana qaba buleessa koo biyya dhabuutu abbaa dhabuutu kana qaba Waaqayyo sinaa jajjabeessu of eeggadhaa egaa waan danda'amu nuyi karaa miidiyaatiin waan sagalee ta'uu qabnu waan uummatatti himuu qabnu asumaan nuti uummatatti hin himnaa isin waan gootan hundumaa eeggannoodhaan godhaa of eeggannoodhaan dargaggoonni emotional ta'anii hojii hojjetan keessatti of eeggataa akka waan hojjetanii of eeggachiisu wal gorsaa hojii hojjechuudha kana booda Oromoodhaaf gaa iyyoo Oromoon kanarraa barachuu danda'utu irra jiraataa jajjabaadhu haadhoo koo. Egaan daawwattoota keenya kun egaa oduu gaddisiisaa baay'ee gaddisiisaadha. Namni an amma silkiidhaan dubbise kuni warran yaalaa ture keessaa tokkodha. Naannoo isaa jiraataa mirkaneeffateera. Hospitaalattis mirkaneessee warra yaalan birattis mirkaneessee uummanni boo'icharra jira. Hacaaluu Hundeessaa ajjeesaniiru. Artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeesaniiru. Eenyutu ajjeesee nafxanyoota qawweedhaan akka du'e beekameera. Kanaaf egaa karaa danda'ameen wanta achitti jiru irra deddeebi'eetan telefoona achitti bilbileetanii quba isin qabaachisaa adeema ammaaf kan nuyi beeknu kan nuyi qoranne kanumadha baay'ee qama nama cabsaa dubbii nama dhowwaa kana caalaa ammaaf waa tokko jechuun hin danda'u yoon danda'e takka tureetan wantoota haala biyya keessa jiru deddeebi'eetan telefoonaan akkuma kana miidiyaadhaan isinitti ibsuu yaalaa ammaaf garuu wanti beekamuu qabu artist Hacaaluu Hundeessaa nafxanyoon yookiin sirni garboonfataan biyya keessaa galaafachuusaa ajjeesuusaa fi uummanni boo'icharra kan jiru ta'uu ragaan achirraa nama ijaan ilaalaa jirurraa akka nu qaqqabedha kan ODM irraa dabarsinu gaan daawwattoota keenya Oromoo hundumaaf jajjabina hawwinaa duuti nutti galeera halkanii guyyaa biyya dhabuun qe'ee dhabuun guyyaa adii namni gadi ba'ee nafxanyaa qeequ guyyaa adii rasaasaan du'uu jalqabeera barsiisaa yuunivarsiitii kaleessa akkuma miidiyaa kanaan gabaasaa ture ajjeefamuu jalqabeera Oromoon iddoo hundumaatti ajjeesuu kanadha kan adeemaa jiru biyyi sun mootummaa hin qabu erga mootummaa dhabee impaayera Itoophiyaa erga mootummaa dhabee buleera kanaaf immoo erga mootummaa dhabee immoo kan inni nyaataa jiru kan inni dhugaa jiru dhiiga ilmaan Oromoo dhiiga hayyoota Oromoo dhiiga artistoota Oromooti kunoogaa erga bara eebbisaa addunyaatii kaasee artistoota du'aan dhabaa jiru lakkaa'uu dandeessu kana qabagaa garbummaan kana qaba waa'een bilisummaa gaafa dubbatamu namni qeesaa irratti ilmaansaa guyyaa adii dhabuu jechuun Oromoon Oromiyaan salphateera Oromiyaan sabni Oromoo yookiin wal faana daguugamee Oromiyaa keessaa dhumuu qaba yookiin immoo wal faana hojjetee bilisummaa isaa gonfachuu qaba jennan kanaachi kana dheeraa waan tokko dubbachuu hin danda'u jajjabina Waaqayyoo siniif haa kennu saba Oromoo biyya keessaatiif jajjabina Waaqayyoo siniif haa kennu